Maatii Kaasoo akkam jirtan? Fayyuma keessaan naguma jirtani? Nuti nagaa jirraa galata Rabbii isinis akka nagaa taatan Waaqayyo irraa abdii qabnaa. Fayyuma keessaan naguma keessaan nuuf jirtanii jiru isin biratti akkamiin nu biratti bareeda galata Waaqayyo. Ganna kamii maal fakkaata isin biratti? Kan biyya keessa jirtan. Kan biyya keessa hin jiran maa ganna maalitti argitan? Faayettanii jiraatanii ganni hin jiru, oqqeen hin jiru, roobni hin jiru. Isin bira bakka Salaatanii jiraata isinna akkam nuuf jirta maatii keenya naguma keessanii nagaan keenya akka jirtanitti isin akka qabu isin jechuu jaalanna. Egaa arras deebinee dhufee jira. Arra maalan qamadde isin dubbisiitanii arra baay'ee tokkoon gammadde dhugaa dubbachuudhaaf takku akka har'aatti gammadee hin beeku jechuudha. Maal gammaddee bal'axuu warri jettanii egaa gammachuun kiyya immoo gammachuun keenya kan keessan waan ta'eef hojjumaan gammannaa jennee yaada kana qaba'ee isinii dhufe. Egaa maal gammanne seetanii dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame jechuun bakka keessi kaleessi dhugaa guyyaa kaleessaa bakka hirriba gaarii rafee bule jechuudha galgala. Innis maal seetanii baay'een keessan miidiyaa irratti argitanii jirtanii waan miidiyaa irraas jechuudha dubbiin miidiyaa irratti argitanii jirtanii baay'een keessan jechuudha miidiyaa afaan Amaariffaa yoo miidiyaa yoo tattaafatan jechuudha yoo miidiyaa namni ilaaltanii argitanii jirtanii obboleettiin keenya garuu afaan Amaariffaatiin dabarsite jirti. Maal seetan obboleettii keenya yoo miidiyaa isiniif laxafa footoo fi yoo miidiyaa irratti deemtee nama kasaste suni sirriitti nama beeku jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu jechuudha akkuma sinii obboleewwan keenya biyya ambaa jirtan ishiinis biyya ambaa waggaa hojjettee dhuftee achirratti ageessanii waggaa 9 hojjettee dhuftee jechuudha biyya ambaatti dhaabdee humna ishii fixxee bakka edimeen namaatis waggaa 9 jechuun hin deemaa bara. Akkuma barri baraan jijjiiramu urmiin namaatti illee jijjiiramaa deema guddachaa deema. Obboleettii keenya kana eessatti beektaa maalitti beektaa naan jechuu keessa hin oolu sirriitti hin beeke jechuudha. Biyya ambaatti yoo jirtu wajjin haasofnaa turre. Lakkoofsa gara feesbuukiin jira yuutuubiitiin ol barannee lakkoofsa keenya achiin kennineef jechuudha. Gara yuutuubiitiin lakkoofsa keenya kennineef gara keessatti inni mo'annu dubbisaa turte baay'ee wajjin haasofne bakka walitti dhiyaanne jechuudha. Alattuu shirkaati arsii shirkaati jechuudha. Arsii shirkaati gaafa arsii shirkaa xiqqoo lolarra jiru miti reebbeettanii amma xiqqoo taragaagge malee ishiin immoo daarii keessa galte yeroo isaan sirriitti qophaa'aa jiru lola jechuudha. Gara maatiillee deemuu hin dandeenye jechuudha. Saniif sababa lolaatiif maatiinis ishee tokko hin dandeenye ishiinis maatii bira hin deemne. Agamma ji'a 8 hinoo maatii ishiitti waliin agarre obboleettii ishii takka qofaan ol argite ishiin iyyuu Addis Ababa duraan mana namaa hojjetti balaa saniif amma jirti. Obboleettii ishii kanatu taqabbale jechuun taqabbalaa obboleettii miti garuu yeroo duraa loobii jaanii san fikir kan jedhame beesan na fakkaate. Innaa ifa manaa godhaayi waan akkasiiti. Ishiinis Addis Ababa bubbultee turte jechuudha. Zinnaash jedhamti zinnaash egaa akkuma dhageessan maqaa ishee. Kazaa akkas gootee guyyaa Addis Ababa ji'a lamuu minaamina turtee yoo asitti of hedduu naa bilbiltee bakka mana kiraa naasoki bal'axuuwii mana kiraa naasoki naa kireessi. Biyya ambaatitti hin deemu ammaan achitti biyya keessa taa'een hojjetadha. Lafa immoo gandaa horii bitattee jirti jechuudha. Lafa bittee jirti mana irratti ijaarre amma mana ijaarradha bakka hin deebi'u jettee turte. Ishii jennee guyyaa ishiin dhuftu eennee viidiyoo wajjin hojjennee jira garuu fuula ishii hin qarras. Viidiyoo hojjennee jira. Fuula ishii sagalee ishii seenee jira. Sagaleen wajjin haasoftee jirti indoo guyyaa kaasuu fa'aa wajjin deemanii ani hin deemne illee guyyaa sanii iqaa adda addaa bakka kaasuu obboleettii ishiiti jedhanii deemanii firaashii minaamina bitanii fi mana kireessinee naannuma keenyatti jiraachaa turte jechuudha. Zinnuun naannuma keenya jiraachaa turteeti yeroo san bakka baay'eetti dhagahame. Birrii kana immoo akka ishiin ergattee aksiyoonii baankii akka bitamee fi natti himtee turte. Birrii akkamitti harkaan qabu gisee sanuyyuu bilbila na jalaan kaasu minaamina jette.
hin beektanii obboleessa keenya Saamii Masarashaa. Ani Saamii Masarashaa jechuun nama gaarii aanan beeka dhugaa dubbachuu gaariin garuu Rabbii qofaa miti. Rabbii gaditti immoo namni tokko illee hin jira. Ani garuu Saamii dhugaa saniin jira dhibba keessaa dhibban amana Saamii jechuudha. Yoo achi jiru sarwaanu gara argachuudhaan baqa argachuun barbaade jechuun lakkoofsa isaa argattee baqa waan addaan nama gargaaraa baqa nama gaarii tokko ture anuyyuu hawaan ture jechuudha. Innaa asitti galteennaan lafa sanarratti numatu sarraatanya kaasuun ga'ee fi axiree qorqoorraan cufsiisee ishiinis bakka seera kaartaatti baafattee minamina maqaa abbaa lafaa sanarraa jijjiirrattee jechuudha. Axiree kaasuun axirsiisee fi sarraatanyaatti godhee fi beekti ishii waan hundumaa egaa as turte jechuudha. Innaa nu bira turtee yuutuubii sin hojjetti. Yuutuubii hin qabdi. Yuutuubii kana hin bitte. Yuutuubii hin bitte. Namni ishiin irraa bitte namaan yuutuubii kana irraa bitte maqaa hin barbaadu irraa bitte yuutuubiin ishii kaffaltee eegaleefii jira. Dhugaa dubbachuuf osoo achi jirtu kaffaltee eegaleefii jira. Kaffaltee eegaleefii maal ta'e ishiin viidiyoo tiiktookii irratti gadhiiste yuutuubii irratti. Viidiyoo tiiktookii irratti gadhiiste viidiyoon tiiktookii sun immoo yuutuubiin hin qaxxa'e. Hin qaxxa'e ji'a 3 qaxxa'e yuutuubiin. Amma akkamitti fochuu akka didden beeku. Yuutuubicha ifwaannee yobboon yuutuubii san bira jira. Imeelii kennee fi garuu imeeliin abbaa yuutuubii san bira siin jira. Deebisee Zinnaash bira siin jira. Zinnaashis irratti hojjechaa turte. Bakka baay'ee deemee fi sabiskiraabii afaan Amaariffaatiin hojjettee hin beektan afaan Amaariffaatiin hojjetanii deema. Sabiskiraabii illee bakka annas guuttattee sa'aatii guuttattee doolaara ofirraa qaba. Doolaara 8 maal ofirraa qaba. Yuutuubiin ishii garuu balaa tiiktookiti jedhee tiiktookii viidiyoo tiiktookiin jaalatu waan ta'eef kan beektanii viidiyoo namaati. Irratti gadhiistennaan balaa sanii ji'a 3 qaxxa'e jechuudha yuutuubichi. Isa sinabdi. Dhugaa asitti bakka yoo seenaa ishii baay'ee nutti haasoftee turte birrii aksiyoonii kanaa saamirratti akkanatti aksiyoonii sii bite jedhee birrii waggaa 2 irratti galfadhee hin jiraan hin jette baay'ee tokkoon gaddeef jechuudha. Lakkoofsa saamii an duraan nan qabaa lakkoofsa ani qabus hin hojjetu. Bakka saamii jechaan akka argannu gisee sanii nafne jechuudha. Kazaa osoo akkasumatti teessu guyyaa kaanitti asuma kaatibbiin jette mana keessa jirtu jechuudha. Nuti hin beekne hin deemtee edashin mana namaa galte Addis Ababaatti jechuudha. Mana namaa hojjettuu taate mana namaatitti galtee achiin hojjettee kun akkuma geessanii mana namaa hojjettee harki ishii jijjitee dhugaa namni mee ilaala biyya waggaa 9 biyya ormaatitti gubate waggaa 9 jechuun akkoo dhugaa waggaa 9 jechuun sodaayima tokko alanii kan yeruma ga'u jechuudha dubaroo taate. Waggaa 9 jechuun waan xiqqaa miti dhugaa waaqaa. Namni ani gisee tokko yoo laalee bakka tasaabee jiru numa rakkooni jechuudha. Rakkoon amma saamii osoo hin ta'in saamiin garuu dhugaa waan galatamu amaneefii jira. Kaleessa amaneefii jira. Kaannee durallee jechuun nama ani itti ilaale faranne durallee maaliif seeda saamiin nama baay'een olii gala ijoollee maaratiin keessattuu sirriitti olii gala birrii namaa ergaa aksiyooniin bitaa akkuma jedhe iqaa san bitee lafa godha amala kan waggaa 2 birrii gisee san ishiin irratti argite waggaa 2 ishiin jechuudha birrii aksiyoonii gisee bituuf sani gisee san birrii waggaa 2 jechuun birrii 31 minaaminaan manazzarama jechuudha minizaariin gisee sanii amma garuu inni minizaarii amma birrii kuma birrii 40 isaa birrii 40 irreege minizaari ammaatiin deebisee ammoo kan iqaa bittee maashinii daabboo naamina maalii eelee biddeenaa naamina kan bitame kin tirfaamaa go'ee osoo hin gurgurin aksiyoonni ishiitti illee gurguramne eeleenis maashinii daabboo illee akkasumatti osoo ta'u tirfii godhee birrii kima siifan kennaa jedhee nama gaarii jechuudha dhugaa waaqaa. Nama gaarii maaliif seeda garuu gaarii jettanii hundumti keessan nama argitan irratti erguun qabda. Namni miidiyaa kun nama baay'een ol qonnama. Fakkeenyaaf nama baay'ee inni amma miidiyaa jechuun akka ta'e xiqqishuu tanaa miti. Saamiin beekamaadha waggaa hedduudha. Jechuun waggaan 20 jala ta'uun ol biyya Dubaay keessa erga ture. Nama asii achi deemee nagaadee akka nagaadeetti beektu saamiin iqaasiin geessaa achi immoo as fida waan ta'eef namni akkanaa kun siimii adda addaa qabaa deebisee ammoo nama wajjin information qabaa bakka nama sirriitti beekame jechuudha. Nama kanaa kana maaliif hin dogongora kaa nama waan ta'eef hin dogongora. Nama kanaati irratti osoo hin taane kunoo hin jiraame nama biyya keessa taa'ee taragaaga'ee bakka hin jira namni biyya keessa taa'ee taragaaga'ee waan hunda oonaa go'aatanis isiniif go'u hin jira guute.
Kanarra bu'anii garuu osoo ergachuu baattaniitu maatii keessa yookiin jaarsa keessan yookiin immoo ofii keessan akkaawuntii irratti galfattanii isinii wayya. Maaltu ganafataa isin kuusa. Zinaash jechuun ji'a 8 osoo ergasii deemtee hojjettee ji'a 8 jechuun mana ishii kana inni ijaarratti dhugaa dubbachuudhaaf. Kunoo mana namaa qaxaramtee harki keenya jijjiirtee maal jettu maatiin garuu akka maatiitti isheen bakka jirtu hin beekan. Innaa kanaaf zim jedhanii dafqa ofii bakkuma arganitti dhangalaasuun hin ulfaatu. Dhugaa nama hin beekne zim jedhanii osoo nama beektu ta'ee yookiin ammoo fakkeenya akka sallaa kana ta'ee nama na beekan namni na beekan magaalaa kana keessa jiraatan ana yookiin maatii kiyya beekan ta'e na bira mana uftanii na gaafachuu hin dandeessa yookiin immoo maatii kiyya bira kanii gaafachuu hin danda'a. Kana saamina isin dhaloonni isaa Gondore Adaama jiraata garuu ammaaf hin beeku malee mana jireenyaati. Innaa asii Gondor deemtee yaafatti moo obboleessa hin beektu yookiin hiriyyaa san beektu hundee hin ulfaatanii jettanii dakkuma keessan dhugaa bakkuma arganitti gatanii booda immoo nama waqasuun hin ulfaatu. Ishee miidhagaa hin ulfaata maaliif garuu saamii waan badaa yaadne kinoo nan kennaafi maskaramii bultii tokko yookiin lama nan kennaafi jedhe osoo tokko xiqqoo nama nu kanaayi dhugaa baay'ee tokko nagaarame ani durumaa saamii nan amana garuu jechuun amanee nama gaariyaa irratti argaddaa akkana silaa goosoo hin taane. Abbumti fee yoo ta'e jechuudha birrii kana hunda 6,900 daraama jette hunda maaltu sin ergisiise hin jiraa bara aksoonii san bitattee miti kaan immoo ofiishiiti akkaawuntii ishiin qabdi akkaawuntii ishiitti irratti hin galfattu bakka aksoonii erga bitatte ofuma balleessinee nama balleessaa ga'uu deemna dhugaa. Kanaafiyyuu obboleewwan keenya feegaa dhugaa waan akkanaatirraa jechuudha bakka gazaba keessan bakkuma argitanitti nama argitanitti facaasinaa bakka qabaabara. Waan hundumtuu waan ta'eef ishii nama baay'ee tokko rakkatte asitti kiraa waan akka falattu abdii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf obboleettiitu ergaafii ture obboleettii gargaaraa ture jechuudha. Kiraa manaa qabxoonni akka falattu abdii ishiinis maal abdattee ofte saamii onlaayinii irra hin beektu qaama kan hin beekne lafatti isa abdattee ofte inni immoo akkuma isiniin jedhee biyya keessan taa'u takka Dubaay deemaa takka as deemaa takka Gondor takka maalii deemaa hin taa'u inni kaa'innis hojii isaati waan ta'eef argachuu hin dandeenye sammuun ishii hukkubee ganaa. Harka namaatitti gad deebitee mana namaatitti hojjechaa turte jirte jechuudha. Kanaafiyyuu garuu baay'ee gammadeef baay'ee tokko dhugaa waaqa baay'ee tokko 700 ishiin garuu birrii ammaatitti herreegattee inni birrii ammaatitti herreegeef innis jechuudha. Dhugaa garaa nagee birrii ammaatitti herreegeef 700 jechuudha. Amma mana ishii qixxeetteetti jaallatti. Kanaafuu zinniyyee baga gammaddii. Baga gammaddii isiniin jira obboleewwan keenya immoo waan akkanaatirraa of eegan nama hin beekne nama beektanoo ta'e rakkoon qabu ishee nama hin beekne isin jettanii irraa caastanii booda jechuun hin ta'u. Innaa viidiyoo illee isinitti dheeressee viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti nagaan ta'aa jaa.